kabachiisaa fi to'annoon sochii tiraafikaa waqtii gannaatti dargaggootaa fi kutaaleen hawaasaa adda addaa magaalaa Finfinnee tola ooltummaadhaan miidhama lubbuu fi qaamaa lammiilee baraaruu fi damee irratti hojjetanidha. Kutaa magaalaa Qiirqoositti naannoon addabaabayii Meeksikoo sochiin namaa fi konkolaataa bakka itti heddummaatu yoo ta'u, dargaggoonni kutaa magaalicharraa walitti dhufan balaa tiraafikaa dhaqqabu hambisuu fi to'annoo sochii tiraafikaa irratti tola ooltummaadhaan bobba'uun naannoo addabaabayii Meeksikootti hojjetaa jiran yaada isaanii AMN Plaasiif qoodaniin hojiin kun tolaan ofirra darbanii isa kaaniif yaaduu akka ta'e agarsiistuu ta'uu dubbatu. በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ እንሞክራለን። namni nagaan ba'ee nagaan akka galuuf hojjechuu kootti gammachuu guddaan qaba. konkolaataa namatu hojjete waan ta'eef namaan to'atamuu qaba. namoonni yaada adda addaa keessa ta'anii imaluu danda'u. isaan kun balaaf akka hin saaxilamne isaan hubachiifna. 12 ሰዓት ተኩል ተነስቼ እዚህ 4 ሰዓት ድረስ ነው የምንሰራው። Ani sa'aatii 12 fi walakkaatti ganamaan ka'ee hanga sa'aatii 4tti hojjedha. Hojii kana keessatti ilmi namaa lafoo deemu akka miidhamneef daandii itti agarsiisan hojjedha. Kana gochuu kootti gammachuutu natti dhaga'ama. ስንት እኔን የሚጠብቁ አሉ በዚች ዜብራ ላይ ሊያቋርጡ sa'aatii ganamaa fi galgala irratti namoonni umurii fi fayyaa qaamaa gosa adda addaa keessatti argaman zeebraa kana irratti kan eegan jiru. Kanaaf sochii tiraafikaa kana keessatti namoonni kun akka hin miidhamneef iddoo kanatti argamuun dirqama lammummaa koon bahadha. Hojiin to'annoo sochii tiraafikaa tola ooltotaan ganamaa fi galgala hojjetamu ofirra darbanii nama kaaniif yaaduu akka ta'e qabatamaan beekamus hawaasa keessatti ilaalchi dogongoraa jiraachuu tola ooltonni kunneen himaniiru. ብዙ አለ የሚሳደብ አለ የሚማታ አለ። namoota gosa garaagaraatu nuquunnama kan nu arrabsuu fi nuun wallolus jira. kun dhimma lubbuu ilma namaa baraaruuti waan ta'eef obsaan bira dabarra. hojii tolaa kun ilma namaaf akka hojjetamu osoo hubatanii gaariidha jedhee yaada. አንዳንድ ጉልበተኞች አሉ የሚመቱ የሚመክሩትም አሉ። Namoonni humnaan yaadanii fi na rukutuuf yaalan ni mudatu. Garuu immoo kaayyoon nuti manaa baaneef isaa miti waan ta'eef obsaan bira darbaa hojii keenya irratti fuulleeffanna. Darbee saalli cimaan yoo nu mudate qaamolee nageenyatiif dabarsinee isaan kennina. Obbo Alulaa Laggasaan jiraataa magaalaa Finfinnee yoo ta'an dargaggoonni kun hojii eebbifamaa lammiidhaaf hojjetan kanaan hawaasni isaan galateeffachuu akka qabu gorsu. namoonni kun immoo ofii isaaniitti of kennanii gizee yeroo isaanii lubbuu isaanii kennanii raawwatanii akkanatti hojii kana hojjechuun hojii guddaadha. Baay'ee namatti tola jechaadha. Nu immoo warra akkanatti kan deemnu kun isaan galateeffachaa isaan jajjabeechuu nurra jira malee arrabsu nurra hin jiru jechaadha. Wanna isaan nuun jedhasan immoo fudhannee isaan irraa fudhannee karaa kana deemaa karaan kun gaarii miti. Yoo nuun jedhan karaan isaan nutti agarsiisan ilaallee raawwannee deemuu nurra jira jechaadha. kutaa magaalaa Qiirqoositti itti gaafatamaan waajjira hirmaannaa uummataa fi qindeessaa tola ooltummaa obbo Dilaallaa Hullaallaan sadarkaa kutaa magaalichaatti gaarummaan guddummaa Qiirqoosiif jedhuun galmoota adda ba'an 16 irratti xiyyeeffachuun tola ooltotaan hojjetamaa jiraachuu himan. Galmoota kana keessa ammoo balaa tiraafikaa hambisuu fi dargaggoonni waqtii gannaa kana keessatti dammaqinaan irratti hirmaachaa jiru jedhan. ያው በጎነት ለቂርቆስ ከፍታ በሚል በተለያዩ ዘርፎች Akka kutaa magaalaa keenyaatti mata duree gaarummaan guddummaa Qiirqoosiif jedhuun damee garaagaraatiin hojii tola ooltummaa hojjechaa jirra. Galmoota 16 kana keessaa hojii balaa tiraafikaa hir'isuuf dargaggoonni amma hojjetaa jiranidha. Waqtiin isaa waqtii gannaati waan ta'eef sochiin namaa fi konkolaataa akkaan dhiphata waan ta'eef kana gidduutti daa'imman maanguddoonnii fi kutaaleen hawaasaa adda addaa miidhaan akka irra hin geenyeef akkuma argitan dargaggoonni tola ooltotaa sochii namaa fi konkolaataa toora tooraan kabachiisaa jiru. Kanaan alatti dargaggoonni kunneen damee garaagaraatiin hojii eebbifamaa kana tolaan hojjechaa jiru. Tajaajilli tola ooltummaa daandii gara badhaadhinaatti geessudha kan jedhan Komishinarri Itti Aantuu Komishinii Hirmaannaa Uummataa fi Qindeessaa Tola Ooltummaa Magaalaa Finfinnee Aadde Asraat Nuguseen gama isaaniitiin hojiin tola ooltummaa magaalaa Finfinnee keessatti hawaasni aadaa akka taasifatuu fi komishinichi xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetaa jiraachuu himan. Kaayyoon komishina kanaa inni dhuma hawaasa tola ooltummaa aadaa godhate, hawaasa walii gale, hawaasa biyya isaa irratti walii gale, hawaasa misooma isaa irratti gahee isaa taphachuu danda'u, hawaasa san ijaarra, dhala itti ijaarra. Tola ooltummaan gaa waan tokko hin dursu, namummaa qofa gaafata. Afaan hin gaafatu, saba hin gaafatu, amantaa hin gaafatu, saala hin gaafatu. Tola ooltummaan nama ta'uu qofa gaafata.